Obboleettii koo Quxisuu warra dhabnee waggoota 16 gargar baane waliin afaan Ingiliffaan walii gallaa kan jedhu Raachee Tasfaayeeti. Jechi miira sana ibsuu danda'u hin jiru garuu waan dirqama namatti himuu qabduuf gammadeen ture jettee darbita. Tiktooker Raachee Tasfaayee maqaa masoo Tiriidentii Oromoo jedhuun kan ittiin of waamuun beekama. Raacheen ijoollummaatti haadhaaf abbaan irraa duunaan obbolaasaa wajjiniin rakkoo argeera. Sababii warra dhabaniifis obboleettiin isaa guddisaaf biyya ambaatti kennamtee turte. Ijoollummaan obbolaan gargar ba'an kun waggoota 16tti dhiyaatu booda kaleessa ganama deebi'anii qaamaan wal arguudhaaf carraa argachuu Raacheen waa'ee lakkuu ammayyuu ittaanaatti himeera. Amma Quxisuu koo wajjiniin afaan Ingiliziin waliin haasofnaa jedhe. Tole duraan dursaa baga gammaddee. Baga walumaan gammanne. Hayyee obboleettii kee yeroo dheeraaf akka barbaadaa turte kana dura dubbataa turte. Tarii namoonni kan isaan baruu barbaadanii miira akkamitti uume buufata xiyyaaraatti yeroo wal agartan maal waliin jettan? Miira isaa jechaan ibsuu rakkisaadha. Jechi miira sana ibsuu danda'u hin jiru garuu waan dirqama namatti himuu qabduuf gammadeen ture jettee darbita. Sanaachi garuu jechi miira kana ibsuu hin jiru. Gammadeen ture baay'ee. Waggaa gamiif adda baatan isin? Almost waggaa 16 adda baane. Waggaa 16 booda wal argine sheefan. Amma yeroo jalqabaaf qaamaa wal agartan malee karaa miidiyaa hawaasummaa wal agartanii beektu moo reefuudha waansaa? Edda wal argine almost ji'a 8 akkas tureera. Edda sooshaal miidiyaadhaan wal argine. Qaamaan garuu amma wal argine. Barbaachishee hagam ulfaataa ture? Barbaachisaa baay'ee ulfaataa ture. Obboleettii keetii baay'ee jaallattu sadillee ijoollummaadhaan namni gaafa sibuukii ishee fudhatu baay'ee safar gootaa ishee barbaaduudhaaf waaqayyoof haa galatu qaba. Waggaa 16 almost deelii barbaadaa ture. Kanaaf amma kan isin wal agartan yoome? Kaleessa akka lakkoofsa keenyaatti kaleessa ganama. Tole. Isheenis obboleettii keetii waa'ee keessi yaaduun dhiiftu waan sitti dubbattee qabdi waan sammuu kee keessatti hafe? Amma yoonaa nan barbaanne jedhee gaafadheen ture. Nan sodaadhaan ture. Waan lubbuudhaan jirtan iyyuu natti hin fakkaatu. Nan sodaadhaan ture. Isin barbaadee dhufeen biyya dhufee yoo lubbuudhaan isin dhabee achi booda jiraachuun iyyuu na rakkisa jedheen sodaadha ture. Akkamiin akka adda baatan namni baruu barbaada tarii yoo gabaabsinatti himuu dandeesse? 3 turre nuti. Abbaa fi haati keenya du'anii gaafa isaan du'an namni ishee guddisuu hin jiru ture. Isheen daa'ima turte hunduma keenyarraa. Kanaaf namni ishee guddisuu hin jiru ture. Carraan kun yeroo argamu yaa nutis daa'ima turre kanaan irra deemte jechuudha. Guddifachaadha fudhatamte akkasii? Guddifachaadhaan fudhatama. Tole yeroo adda baatan umriin ishee meeqa ture? Yeroo isheen asii deemte waggaa 4 hafeedha. Bakki isheen dhatte biyya akkamii tarii afaan biraa bartee dhuftee akkamii walii galaa jirtu? Biyya Faransaay deemtee afaan 3 dubbachuu dandeessi. Tole. Afaan Faransaay, afaan Ispeenii fi Ingiliffa dubbachuu dandeessi. Ammaa fi Ingiliffaa walii galaa jira. Obboleettii dhimma kee wajjin Ingiliffaa waliin haasaa jirta? Ingiliffaadhaa walii gala. Baay'ee bareeda. Amma jala bultii ayyaana jala jirra. Kana dura ayyaana akkitti kabajaa jirtu ni jira. Inni baranaa siif addaa akkasii? Inni baranaa abjuu waggaa baay'eetu dhugaa ta'e. Inni baranaa baay'ee adda. Akkamiin kabajuuf yaadde? Amboo deemna amma boru. Amboo deemna. Amboo namoonni safaraa jiru. Namoota safaraa sana faana Ambootti kabajna jechuudha. Tole. Amma maatiin kee namoota 3 ta'uu natti himte namni tokko eessa jiru? Obboleessi koo tokko waggaa 6 akkas dhukkubaanidha lubbuun darbe. Lubbuun hin jiru. Waaqayyoon sin jajjabeessu. Erga sin argadhee tarii waa'ee maatii keetii tiktookara ergaatti dabarsuu namni si beekuu danda'a. Namni reediyoo dhaga'u immoo nama feesbuuk irra hin jirre ta'uu danda'a. Waati ee'uudha akkamiin of ibsita? Waan tiriidantii Oromoo naan jedhu. Sooshaal miidiyaa influeensariidha. Sooshaal miidiyaa irratti wantoota waan akka qoosaa koomedii iskiit hojjechuudhaan beekama. Raachee Tasfaayee isaan na beeku. Tarii waa'ee haadha keef abbaa kees yoo natti himuu dandeesse? Haati koo Wayyituu Tafarraa jedhamti. Abbaan koo immoo Yaaddeessaa Abdataa yookiin Tasfaayee Abdataa jedhama. Harmeen koo Shaambuu turte. Shaambuutti 3 tokko immoo abbaa keenyaan ala namni biraarraa mucaa tokko qabdi jechuudha. Garuu nuti abbaa fi haadhaan 3 turre jechuudha. Harmeen koo garuu qabdi ijoolleedhaan. Garuu amma haati keef abbaan kee ijoollummaatti du'anii? Ani yeroo abbaan koo du'u umurii 5 ture. Achiin booda waggaa 5 booda immoo haati keenya duute jechuudha. Kanaaf maatiin obbolaan kee kan gargar ba'uu jalqabe eegasiitii jalqabeeti? Edda harmeen koo duute.
wanni guddaan amma barbaacha yeroo dheeraa ija godhatee wal arguu keessanii baga wal gartanii baga gammaddanii ayyaana gaarii siif haa ta'u tarii ergaa dabarfattee yoo qabaatte. Nama hundumaaf ayyaana gaarii jedha galatooma. Oduuf odeeffannoo biraallee qabnaa hirphaa gammachuu isiniifan dhiyeessaa amma xumuratti nu hordofaa. Biyyoonni lixaa gaazexeessitoonni Itiyoophiyaa keessatti osoo hojii isaanii hojjetanii karaa qantaaneen hidhaman akka gadhiifaman gaafatan. Imbaasiiwwan 18 buufata isaanii Finfinnee taasisan kunneen guyyaa pireesii addunyaa sababeeffachuudhaan ibsa baasaniin kana jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa deebii kenneen qeeqa ijaaruu akka fudhatu ibsus ibsa biyyoota kanaa balaaleffateera. Ammayyuu taanaa gabaasa qaba. Itoophiyaan gaazexeessitootaa fi kanneen sagalee qeeqaa dhiyeessan hidhuu fi dararuun dhaabbilee mirga namoomaan qeeqamti. Biyyoonni lixaas kanuma calaqqisan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa battala baaseen ibsi waloon kun garuu hariiroo gamlameef kan fayyadu miti. Akkasumas biyyattii keessatti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu kan xiqqeessudha jechuun mormeera. Hariiroo gama lamaanii jirus akka faallessuu danda'u ibse. Biyyoonni lixaa garuu ibsa baasaniin miidiyaalee fi gaazexeessitootaaf eegumsa taasisuun akka barbaachisu dhaaman. Itti dabaluunis yaada ofii ibsachuunii fi walabummaan pireesii kabajamuu kan qaban mirgoota namoomaatii jedhaniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaatti gaazexeessitoonni hojii isaanii hojjechuu qofaan kan sodaachifaman akkasumas haqa malee carraan itti hidhaman ni jira. Guyyaa irraa kanas dhimmicha irratti waan jiru dubbachuu fi akka gadhiifaman gaafachuun yaadannaa jedhaniiru. Dhaabbilee mirga gaazexeessitootaaf falman keessaa CPJ'n Itoophiyaa biyyoota gaazexeessitoota hidhuun beekamtu keessa jira. Dhaabbati RSF jedhamu gama isaatiin Itoophiyaatti hanga ammaatti gaazexeessitoonni 15 hidhamuu isaanii galmeessuu eeruun biyyoota 180 keessaa sadarkaa 141 irra kaa'eera. Karoora bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay wal dhabanitti dhalattoota Tigraay 100,000 lakkaa'aman qubsiisuudhaaf deemuun dubbii waraanaa barbaaduuti jedhan hidhattoonni faannoo. Aangawoonni naannoo Tigraay bakkeewwan humnoonni Amaaraa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa to'atanitti bulchiinsota haaraa hundaa'an diiganii haaraa ijaaruudhaaf akka ta'an dhiyoo ibsaniiru. Jalqaba torban kanaa pirezidaantii itti aanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Wirrada bulchiinsonni waraanaa booda naannoo Amaaraa jalatti hundaa'an hanga waxabajjii 30tti ni diigamu jedhaniiru. Kana irrattis aangaan mootummaa federaalaa waliin waliigalamuu ibsanii turan. Mootummaan federaalaa dhimma kanarratti waan addatti dubbate hin qabu. Hidhattoonni faannoo mootummaa lolaa jiran karoora kanaan dura akka dhaabbatan himuu Reuters gabaaseera. Ammayyuu taana gabaasa dabalataa qaba. Hidhattooti faannoo karoora ibsameen gammachuun qabanii bulchiinsa seeraan alaa jedhamanii hundaa'an kana diiguun karoora waraana kaasuuf yaaduuti jechuunis dubbataniiru. Bakka bu'aa damee hidhattoota faannoo Gondar nami jedhame Beyyana Alammaa'u guyyaa kamisaa miidiyaa onlaayiniif ibsa yeroo kennetti dibbee waraanaadhaa jiru. Humnaan qaama dhufuu fi weeraruu kamuu hin obsinuu jedheera. Yeroo ibsi kun kennamutti dameewwan hidhattoota faannoo 4 keessaa 3 argamuu gabaasni Reuters ni agarsiisa. Torban muraasa dura humnoota Amaaraa fi Tigraay hidhatan gidduutti keessumaa naannawa raayyaa Alamaaxaa mudateen namoonni 50,000 ta'an gara naannoo Amaaraatti buqqa'uu dhaabbati biyyoota gamtoomanii himee ture. Muddamni kun gamtaa Afrikaa dabalatee biyyoota lixaa yaaddeesseera. Leellistoonni siyaasa Amaaraa bakkeewwan kun kan isaanii ta'uu fi yeroo TPLF aangoo qabate uummata Amaaraarraa buqqaasuu himu. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaa humnoonni Amaaraa mootummaa federaalaa bira dhaabbachuun TPLF lolaa turan kunneen bakkeewwan kana to'atanii dhalattoota Tigraay 100,000 lakkaa'aman buqqaasuunis himatamu. Hidhattoonni faannoo yeroo ammaa mootummaa federaalaa lolaa jiran kun karoora mootummaan federaalaa aangawoota Tigraay waliin waliigalee jedhame kana durumaa akka morman ibsaa turan. Aangawaan Tigraay Jeneraal Taaddasan kanneen yeroo waraanaa bakkeewwan kana dhaqanii qubatan akka gadhiisan taasifame bakka isaa kanneen achiitii gara Tigraayitti baqatan bakka itti ni deebi'u jedhaniiru. Hidhattooti bakkeewwan kana to'atanii jiranis akka hiikkatan taasifamaa jechuunis dubbataniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa waliigalteen xumuramus dhimmoota ammallee furmaata hin arganne keessaa tokko bakkeewwan wal dhabsiisoo kanadha. Mootummaan federaalaa bakkeewwan kana to'achuun riifarandamiidhaan furuuf karoora akka qabu ibsuun isaa ni yaadatama. Israa'el daa'ima Filisxeem haala suukanneessan ajjeesuu isheef yakka waraanaan himatamte. Ajjeechaan kun Weest Baankitti bara darbe raawwate garuu akkaataan ittiin ajjeechaan raawwate jibbisiisaa ture.
West Bank keessatti guyyaa ijoolleen lamaan ajjeefaman sana maaltu akka ta'ee fi akkamittiin ajjeechaan sun raawwate BBC'n qorannoo bal'aa gaggeesse Firaa'ol Balaay isiniif dhiyeessite. Bara darbee 3/29/2023 daa'imman Filisxeem 2 bakka itti taphatan dhaquuf wal qabatanii karaarra osoo deemanii dhukaasa loltoonni Israa'el itti bananiin karaarratti kufanii hafan. Ijoolleen kunneen lamaan taphatanii hin quufne. Daa'imni tokko Baasil ola deemaa ganna 15 yoo ta'u inni kaan ammoo daa'ima umurii ganna 8 Adam jedhamudha. Gaafa ijoolleen Filisxeem 2 ajjeefaman sana loltoonni Israa'el konkolaataa waraanaa 6 dhufanii meetira 100 wayii fagaatanii konkolaataa dhaabuun gara ijoolleetti qajeelan. Ijoolleen hedduunis kan arganii jalaa dheessan. Viidiyoo moobaayiliin waraabamerraa akka mul'atutti konkolaataan waraanaa dhaabbate tokko baname. Yeroo kana Baasil daandii walakkaatti bahuun sardamee dheessuu eegale. Adam ammoo loltuu Israa'el irraa fageenya meetira 12 kan hin caalle fagaatee jira. Innis dheessuu eegale. Loltuun konkolaataa keessa jiru ijoollee fuulaaf fuulaan arge. Gidduudhuma kanatti sagaleen dhukaasaa si'a 11 dhagahame. Ragaan meedikaalaa BBC'n argate akka agarsiisutti Baasil rasaasa lamaan laphee keessa rukutame. Adam daa'imni ganna 8 osoo fiiguu rasaasni duubaan mataa keessa rukute. Obboleessi isaa Bahaan isa baraaruuf harkisus lubbuusaa oolchuu hin dandeenye. Bahaan obboleessi isaa Adamii fi hiriyyaansaa ija isaa duratti battalatti akka du'an hima. Osoo rasaasaan hin rukutamiin dura Baasil harka isaatti waa qabatee akka jiru viidiyoo irraa ni mul'ata. Garuu maal harkatti qabatee akka ture ifa miti. Humni waraanaa Israa'el Baasil dhootuu harkatti baatee ture jechuun suura bakkichaa gadi dhiisee ture. Ragaa bakkichaa argate BBC'n ogeeyyii loogii hin qabne garaagaraa qorattoota yakka waraanaa fi farra shororkeessummaa akkasumas ogeeyyii UN fi qaamolee biroo walaba ta'aniif qoodeera.